أنا جالي كود إبسيك أنا دلوقتي أنا في حمزة وانجا تلاقي حمزة تي في أتومان أنا اللي اسمي هذا كان وان جالسك أبدو سي من عم جري بك إنك أبو ورا والدوبة ورا نمني والدوبة نجرا لا بريدو نمني دو بس برجع سكاب دي جال اللي كاب دي جال نمني بريدان كل من تاو جي سودا تبر نمني والله يقارا كانوا نكاب دهنان والله إنك أبوه أمة ديو في بريد دي يدو بس نجيبته هاي تكاني تك عرفت دي Oh my god. Amma da kai ka. Uma waan jiru kaan akka goonu keessaan nu beeka. Waan taan irra farrabna la waa kulli shii. أكس ما هاي ودي Waan gootu Hamza geema kiyya guyyaa yaani quba qabdaa? So thank you. Guyyaan geema kiyyaa yoo ni beektaa gaafa 17 geema kana Kan arre kuda afuri. ni beektaa tu ni beektaa. So waa hedduu warratti bakka takkatti moo deema. Kawan ate jira guyyaa san shambaa goona. Guyyaa san wallahi isin biratti hin taariikh. So iga shabaka. Galgal muslimin. Manguddoo erga. Dhagee hojjetaa? Nin daga galgal musan fidna waa hunda galgal musan irra farramnee fidna guyyaa lama beellama isinii qabnee jirra guyyaa lamaan kana qophiin eeggadhaa qophii tana. Yaa. Warri kaanii warri viidiyoon bira geessuu fi warri as jala jirtan hundi keessanuu guyyaa lamaatu guyyaa sadii jechuun guyyaa 17 arre 14 guyyaa lama jechuun bara jidduu tana fayyadu. Allahu akbar. Laki. Kunola bro. Hamza la bakka jirru wayita kan sigarsaa koy Hamza. Hamza la bakkaan jiru tana qofa nalaali. Bulbulaadha. Bulbulaadha. Maal jettee? Boolee bulbula bira fiddee seesi. Haa isiin na bira jirti mi? Ati biran deemee lafa isii bira fiddee. Ishiin bira fide kaa? Kalee bara isiin dirqaa jirti achirraa eeda fuutee as fiddee. Wallaahi laa. ما قال يا والله وبالله إلا لله مخينا عندنا دريت يارات يفولون أجره Ani bar sii bira dhaqee wanti kun akkami jeetii walitti mashakkal na harkaa taate. بوله جرى دريت يارا برابر Bara mara gizee laalu bar dachiidha. يا أنت اللي ورا جماعتي ورين بين اللي أسمعك كبرتني مكان سيك أنا نيجامتي ورا ما كيسلي ورا بابياتي ورا 5G تشاننجي ويشولا 5G dho 4G bira qonnee jirra amma. Harus lelem gonu garu dugaran ni bereddi amala gaarii qabdi bifaanis bareeddu akhlaaqas ni qabdi amantis ni jabeessiti naamuseera nama suutee wayiiti ni beekta arabbii nama hamallee natti hin qabu Dhaga'i. Oolchiteera irraa bulchi waan taan oolchiteera irraa bulchi niin jee. Ay sanarraanis haati sanammaan si godhes ati jeemuma kanarratti naa dalagiin si jee waan hin godhinaas garsa. Marabbaa. Hamza garuu rabbii mataa si godhe ni beekta bakka manguddummaa fi waan nagayaa kanatti namni 636 kana daawwatu jirtan kuni Hamzaanii dhugaa yoo dubbanne amma guyya sanillee irra deebi'eetiin dubbadde waa'ee dubbii xiyyaa fi mo'as taatee sanirratti namni dubbii san fixee fi karaa sanitti akka dhufnee dubbiin sun dhumu hawaasa laayif irratti hin araaraminaa namni hedduun jechaa turtan dhimma kana silaachi siqeetiin dubbachuu barbaadaa Habiibti bira. Dhiirti akka dhiiraa waa dubbatti dhaggeeffadhaa likkiti. Duni maaliif laayif irratti araaramtanii jee gaafachaa ture. Dhimmi sun waan ta'eef Hamzaa godhe maaliif ni beektanii? Lolli kiyyaa fi obboleessa kiyya Mu'aaz lola kiyya qofa keessaa qofan turre. Nama hedduu hawaasa bal'aa uummata Oromoo bal'aa gaaddisa biyyaa kanaatu nutti mufate. Nama akkasii waliin nyaatee dhugee bakki itti wal lolle silaa lafarra ta'e namoonni hukuma qabu miidiyaa irratti jecha jajjabaa lafee wal cabsuu walitti dubbachaa turre.
Kanaafi araaramnee miidiyaa irratti maaliif barbaachise? Nu qofni araaramnee callisuu miti. Yaada kana waa Hamzaa fide. Maaliifi uummata mufachiisa kana duratti araarama akka halkan san gammadan sanitti gammachiisa akkuma mufachiistan araarsaa kajoon dhufe waa'een geemaa kan taphatamneef namni dura yaada kannee waan kana dursee hubatee araara nagayaa qabbana agartee areerri bareedaan jidduu bu'eessantu araara areerri bareedaan jidduu bu'eessantu bushaa ture. So geema san taphanne hin taphatin aboo geema kana waan barbaadde yoo dhabdan anaa isinii kannaati. Yoo dhabdan ni qabdanii anaa godhaati geema kana hin taphatin akajee Hamza hiriyoonni keenya heddummaaf hin taphanne jaanii miira keessa galanii yaada adda addaa kaasaa turan agartanii jirtanii karaa keessatti dhufee boo hin taphatinaa isin lachuu isinitti himaa yoo na dhageessan hin taphatinaa geema isin lachuu bakka bakka qabadhaa nama biraatti hojii taphadhaa isin taphachiisa isiniif jirra. Obboleeyyan lameen wajji nyaatee dhugee wajji fuuflee gammadee taphata yaada wal dabarfata malee geema wajji taphatee walitti naaru walitti mufatu fajjee yaada kana fide Hamzaadha. Obboleeyyan keenya namoonni gurguddaan birootis ni jiru garuu Hamzaa addatti asumaan naa galteeffadha isin jechuudha. Hamzaan kuni akka kiyyaa jarjara illee hin qabu nama nagayaati nama hundaa walii gala jechiisaa jechi qabbanaadha. Jireenya ofii jiraatanii dalagata. Dalagaa amma inni achi taa'ee biyya kana dalagu waa hedduun beekaanii. Rakkataa rakkoo baasuu jechuun maallaqaa qofaanii miti. Karaa inni hin beekne itti garsiisuudhaan keessattuu waan akka amma viizaadhaan wanta hojii garaagaraa hojjetaa keessan amma namni maallaqa keessan qabee dhootan viidiyoo waraabu jira. Maallaqa keessan hin yaadamina biyya kanaatiin isin of warra isin jiru. Hamzaan amma biyya feetan jettanii hojii dubbatanii keessattuu namoonni karaa kaayiroo fi maal maal deemtanii dhimma keessan inni isin xumuruu baate anatu irraa itti gaafatamaadha. Kanaaf soomchaan kun carraaqataadha. Even dumaashii tanyallee haga fuudhee mana galchee miidiyaa irraa illee galchee akkana amma kananiin yeroo gabaabaa booda miidiyaa irraa niin galcha. Miidiyaa irra even suuraan xiyyaafte ishiitu wanni naannoo hin jiru matuma kiyya yoo ta'e ala. Siigalee dalagaa teenyaa waa wal qabatu. Waadaadha jennee barra. Waadaadha biraadha nama guddaa taanan isin jee barra dhoo tanan si himee fitee barra waa hunda. Akkana Hamzaa asumaan naa galateeffadhaadha. Akkuma isaan nuun jaan obboleeyyan keenya Ameerikattis geemni cufamuuf deema. Haga TikTok ture keessatti geema anillee hin taphannee jetteellee akka sheenaan sitti nabe. Geema taphachuu dadhabdeeti sodaatteellee jechi jirusunillee akkasumatti nafne nama biraatti wajji qabaddu naan jaan Alex Taayyee wajjin qabadde obboleessuma keenya kunillee waa fagoo miti. Haa ta'u immoo jechaan inni na tuttuqee aboo nama geema si taphachiisuu qabda mee taphadhu anaa wajjuu muwaazii wajji miti jee na tuttuqee ifumaa guyyaa qabanii guyyaan har'a booda guyyaa sadiitu hafe kana jechuun guyyuma lama tafe gaafa 17 har'a guyyaan 14 gaafa 17 soo akkasin naa quba qabaadhaa tokko narraa nafina waan biraa yoo naaf fiduu baattanii isin dil jettanii naa dhuftanii anaa sargiidha taaptaabiin keessanuu anaaf waan Taane kanuti feene guyyaa dhiyootu bar diliisan feenee nuti lafa jala ol dhufee. Kanaaf akkasittiin isin eegaa Hamzaa jechuun nama guddaadha. Hamzaan Hamzuma kaan nuti eeguu rabbiin ni fidaa beetaa. Siboo sheekotii gurguddoon bakka daawaa fi ulamaa'in gurguddoon is deemtu hundatti hunoo Hamzaa hajiin beeytanii ka tiktookii san jettii barboo sheekotii. Maala min beene jiru warra. Yaa jaalaltii namaatu rabbiin nama jaalatee namnillee nama jaalatanii beektaa. Yaa jaalalti gubbaa'i durai. Gubbaa'i nutillee si jaalannaa Hamzaa keenya. Kabajaa guddaa sii qabna. Namni balawii hedduu qabna ni beektaame ta'u kajoo garuu tokko qabna. Gizaati waa balleessites ka keessaan fiigee dhufee waan akkanaa kana dhiisiboo maqaan nullee narrabsiisin namaan jiru. Ana qofaa miti beeka namni hedduun ni jira akkanaa. Maraatas qabaachuun gaarii beeke ilma jecha maraatuma wayyaa maraataan jibbinii maqaadhaa fi malee taadala gammachiisoo akkasanii. Awwee jechuun kilaashuma wayyaa hin jibbinii ba'a. Haganuma himii kun nabiitti kophaa hunu achi dhiisee biraas dhufe lallaa bakka isiin jirtu. Bakka achi ija qolom gootee see idii bira deebiiti shaajaa lafatti buna keessan dhugaa bashannanaa galaati waan taane guyyaan keenya dhufaa jiru. Yaa guyyaan keenya gahaa jira ni quba qabda. Amma kalaata ki gootu liivii irraa bahiiti nagayaan qalbii takkaan bashannanaati gala. Naanim keessaa waan jiru fidna. Ayyee. Marabba. Kota namni laayifii kiyya kanarra jirtan hundi keessan mana kananitti as kottaadha. Hai kanani nama dhibba lama qofaas daawwatu jira. Asin jiraadha. Faamiliin jira. Achiin kottaa mee please. Tole Jimmaa Faranjii Araada. Ayyee tole. Ilma jecha maraatuma wayyaa maraataan jibbinii maqaadhaa fi malee. Ya, bika barbaade deemna. Hai, intala deera
Wanni akkam goote leenca hiyyeessa keesse. Amma guyyaa kiyyanii beektaa mee qophaa'e? Hamma sarpiraayizii qaba yoo murtiin mo'atee dhageessee jirtaami. Ini mamuka. Aku mesti agarsiisa yoo murtiin mo'ee sarpiraayizii sin godha. Yaa asii bahee dirqama achiin dhufuun qaba. Mana tokkoon taphachuu qaba. Yaa guys kottaa mana kananiitti wal agarra. Mana kananii dhaquudhaaf namoonni sarchi gootanii isin hin dhufin nasraa jala seentanii achirraan gama kanatti dhufuu dandeessanii. Akkasiin isin ija. Thank you.